جوهر إنقاب بجت مالف إنقاب بني نمجي سجل سنجده مالف سجل سنجده أتي مو مال دي بيفتف namichi si jeessa gaafa maal jette ana qofaan hin beek namuun dhala kas jaa maal jettan ka waan qocaan jeen isaanii jeen qocaan waan jedhe beetanii gaaffii lamatuun qaba gaafittii sanatuun hin jedhini Jawaar innati amma critical analysis sanatti nutti himte waa'ee biyya keenya jiru dhibbaaf dhibbatti dhugaadha diasporaan addana jiru hin beekna wanta biyya keessa ta'aa jiru haa ta'u malee akkamitti as geenyee isa jedhu sana of gaafanne malee Calloo inni addana jiru nagaa barbaanne inni eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Akkamitti as geenye barree isaaf akkamittiin solution argama jennedha. I really love to have 30 minutes or whatever anytime you are less busy before you leave this country to have a chat with you. Isa jedhee ka'ee gaaffii lama sii qaba. Inni tokko position adda addaa fudhatteetta. Very normal for a young politician. I hope I'm correct in my statement. Isa keessatti which one do you really regret and which you did not? Lammaffaan ani sii qabu how much of the position you take is supported by precedents or facts and figures as opposed to what you really think? Wanta sitti fakkaatu as a political scientist I would expect you to make your judgment based on the first two criteria, but how much of that is actually happening in reality? Galatoom. Thank you, Dr. Baharu. Dhiifama. Ani daqiiqaa lamaan isin keessatti dhaabadhu maayikiroofoona harkaa fudhadhaa malee. Duraan dursee ilma keenya siin jedhaa turre. Ani immoo amma ka jedhu ilma sabaa siin jedha. Ka Muhammadii miti. Ilma sabaa sablammootaati. Ilma ummataati. Ulma Itoophiyaati. Akkasiin si waamna amma achi. Nuti namni siyaasatti seenu in huqqata. In dhibama. In rakkata. Hirriban qabu. Nuti warri har'a rifeensaatii kuni waggaa 60 hidhaa jirra. Waan biraan beeynu gaafa Jeneraal Mangistuun mootummaa nugusaa kuffisuuf yaale sani salfii goore mana barumsa jirra. Maa salfii gootaniif ji'a 2 hidhamne. Hagarraa rakkoo san keessuma jirra. Keessaan baane. Kanaafiyyuu amma itti dabalee kan jechuu barbaadu warri waan kana qopheessitan waa tokko har'a na gammachiiftani maali ummata keenya ka saba biraa ka sabootaaf sablammootaa waamtanii dubbisuu keessaniin galata guddaa qabdan isinillee warri dhuftanii waan jiru waan haqaa waan dhugaa tokko dubbattaniif galatoomaa isinii jechuu barbaada. Ummanni Oromoo olaantummaa barbaadu gadaantummaa barbaadu akka namaatti namaa wajjin buluu barbaada. Yaanni isaa kana gaafa qabsootti seennu rifeensi keenya ka dabbasaa kuni gurraacha cululuqaa nuugii fakkaatu. Asillee irra dhufte gaafa jalqabdu akkas jirta. Waggaa 8-10 keessatti kun hunda dhaqqabaa jirta. Kanaafiyyuu jabaadhu jechuu barbaada. Karaa biraatiin jeedalatu jaldeessan bosona keessa argan. Jaldeessa jetteen maali ati madaa kanan fayyitu bosonti marti ajoofte duubni kee kun madaa maan fayyinee jettee gaafatte. Dhugaa keeti madaa qaba. Haakimii madaqaa ogeessa mara biree madaqaa ka madaa kiyya bal'isu malee kana fayyisuun agarree jetteen. Urga gaafa qawween gabrummaan harqoonni gabrummaan irratti fe'ame haga har'aa ka madaa keenya bal'isu malee ka madaa keenya fayyisuun agarre. Gaafa mootummaa Haayile Sillaasee illee waan ta'e nuti kennaa hin beeyna. Gaafa dargilee nuti taphataa baate nuti fincaayaa baate.
waan isiin nu goote hin beeyna. Dheengaddalee warri karaa gadhiise hannummaa saaminsa roorroo ajjeechallee dabalee waa hedduu nu godhe jechuudha. Kar'aa kun hoo warra amaarattumaa jedha afaan amaaratiin tishaalin fatichee tibisin agabbaa jedhan. Isii sanamatti haa dhiifnu. Isii sanamatti haa dhiifnu. Isii sanamatti haa dhiifnu. Ammaan garuu wanni jechuu barbaade Jawhar hin gaabbu jette maaliif hin gaabbine? Hin gaabbuun kun waa hedduu qaba hiikkaa qoltu qaba maaliif hin gaabbine jette isii bichaa naa himi takka. Lammata adurreetu mana keessa warra manaatti ijaba baafti hin deemessiti. Adurreentu maa ijaba baafti jedhaniin maal olti maa ijaba baafti maal abdatti jennaan bara eessumatu bosona jiraa jedhaniin. Eessuma keessan eessumoota keessa kan dhugaa kanaa miti eessuman akka adurreessan qabda takka. Lammaffaa yeroon keessa jirru yeroo kijibaati, yeroo dharaati, yeroo sharriiti. Har'a kijibni qawwee injifate, propagandaan madaafa injifate, kijiba amannuu dadhabne kam ajabna. Ati bakka hedduu jirtu siin jedhan, faannoo waliin jirtu siin jedhan, hewaatoo waliin jirtu siin jedhan, eenyu waliin jirta? Eenyu taatee deemaa jirta? Kafaa'oo taatee deemaa jirta moo kophaa kee deemaa jirta? Makmaasa jira beeyta adda deeman loxee ta'anii adda nyaatan dhosee ta'anii jedhan. Kanallee nu ibsiiti gara kaaniin wanni sitti dhaamadhu waa hedduu hojjette hin beeyna akka irraa kanan dulloomne. Dura akka dhagayetti miidirraa dhagaye namni ajjeesuuf si waame jedhan baqa ajjeechaa san jalaa baate. Namichi si jeesisiin jedhe maaliif si jeesisiin jedhe? Ati immoo maal deebifteef? Achirratti haa dhaabannu karaa biraatiin haga ammaa wanni hojjette walaafa miti. Maali yoo jette dhaloota irraa keessaa namni sadii galata qaba seenaa duratti. Abbootiin keenya hiriyoonni keenya dhiiga isaanii gabbaran lubbuu isaanii kennan aarsaa ta'anii atarroomna kee kennaa jirta lubbuu kee kennaa jirta atillee. Kanaafiyyuu wanni jechuu barbaade kaleessa asuma teetteetiniin miidiyaa dhaabdee qilleensumaan shiboo takkittiin ummata san bira daddaayisitee mootummaa namuu bakka san hin ga'u jedhan. 4 kiiloo jette 4 kiiloo san geette maruu kufe kunuu galata guddaa qabda takka jedhi. Garuu wanni takkaan ani dogoggora jedhee yaadu qeerroo fi qarree yoo salakiisti oo'ee ka'e sani akkuma oo'iftee kaaftee daabachisaniin atummaan dhayxee harka keetiin qabbaneessite suni garaa si nyaatu jechuu barbaade fayyaanaa ta'e. Galatoma Abbaa Kallachaa. እሺ አመሰግናለሁ በጣም okay yeah thank you very much first of all I would like to congratulate you on the book thank you for publishing for writing and it's a በሰላማዊ ትግል ብቻ አብይን ሐሳቡን ማስቀየር ይቻላል ወይስ አይቻልም? ካልሆነ ደግሞ armed struggle with use of power ሊኖር ይችላል? Do you have clear vision on that? If so, what does it look like? Related to that, you know that በእርግጥ አብይ በማንኛውም መንገድ ስልጣኑን ለመጠበቅ ቢሞክርም there is a group of people who enable him and some of them are also just also Oromo elites like ወንድማችን አሉላ ቅድም እንዳለው
በህወሓት ጊዜ በእርግጥ የትግራይ ህዝብ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ባይሆንም የህወሓት ኤሊቶች ይጠቀሙና ህዝቡን ይጎዱ እንደነበረ አሁንም አብይን ኢናብል የሚያደርግ የኦሮሞ ኤሊት አለና how do you think you can ከነሱ ከአብይ ተነጥለው ይሄን ፕሮሰስ እኛ የምንጀምረው ነው የውይይቱን የፖለቲካ ለውጡን እንዴት ሊደግፉ ይችላሉ? You have ideas on that? Thank you. All right. Thank you. I appreciate this opportunity. Joaram, welcome to DC, and thank you for this opportunity again. Just two quick things. Majamaria organizers, I'm very happy that you guys were able to accommodate us that don't speak Oromiya. Majamaria farche nabbara, like going to be nabbar. ግን በደም አኮሞዴት አድርጋችሁን ሁሉ ነገር ተከታችን ደስ ብሎኛል። Another thing is ትንሽ ቅር ያለኝ የነበረው ቀደም መጥቼ ነበርና I was expecting more familiar faces that I know, non-Oromo Ethiopians that would attend this event, some politicians, some media people. እነሱ ሳይገኙ ግን ያው በሚዲያ ማቀው አሉላ በአካል ተገናኝተን አናውቅም። ግን እዚህ ጋር በመገኘት ለነገሮችን ለማቀራረብ ያለው ንጹህ እንትን መሆኑ ደስ ይላልና ስለሱ አመሰግናለሁ። ለጃዋር ያለኝ just two questions. አንደኛ what is your hey, this is your day, so are you going to move back to Ethiopia, or last I understand you're in Nairobi, and will you be moving back to Ethiopia? And the second question is, if you do, the last time you saw an interview where the elections might not happen, that the country's in the brinks of collapsing on its own, the parties. But if we do make it to the next election, will you be organizing some sort of political? I know you're a part of OFECO, but a more inclusive party that includes other prominent politicians. And that's it for now. Thank you. Thank you. Okay, Obolesu. Akkam ooltan jirtu isin jala isin mara keessaniyu warroonni magaalaa Waashingtan DC kana keessatti argamtan ulfaadhaa guddadhaa warri guyyaadhaa keessattu argamtan hedduu keenna Oromoo ta'uu dadhabnee kan itti cabnee tokko kanaa rakkoon keenna hedduutu jira. Rakkoo keenna ibsachuu hin dandeenyu. Rakkoon keenna nama dhibaa kan jedhu irraa kan ka'e waa dubbachuun barbaade gaafii tokkollee Jawaariif nan qaba. Akkasumas አሉላሌን ያገለተውሙ አመሰግናለሁ። አሉላ ለምስጋናችንም ስላረሳ በጣም እናመሰግናለን። እኛ ራሳችን የዛሬ 6 ወር አገር ቤት ነበር። አሜሪካ ውስጥ የትኛው አካባቢ ነው ተራራ ያለበት ሽፍታ የሚኖርበት አካባቢ ያለ ቦታ ታውቃላችሁ? አሜሪካ ውስጥ የምትኖሩት እኔ አላውቅም። በርግጥ እኔ ሽፍታ ሆኜ የዛሬ 6 ወር በተወለድኩበት ከተማ ታስሬ ሽፍታ ነኝ ተብዬ ተቀጥቅጫለሁ። ለምን? ኦሮሞ ስለሆንኩ ነው የተቀጠቀጥኩት። የቀጠቀጠኝም ኦሮሞ ነው፣ ሌላ ብሔረሰብ አይደለም። የሚገልም ኦሮሞ ነው። ከዚህም በፊትም የትግራይን ባለስልጣን የበላይ ነው እንጂ ያደረጉት የበታቾቹ ናቸው እኛን ሲገሉ የነበሩት ሲቀጠቅጡንም የነበሩት። እውነት መናገር ነው በአሁኑ ጊዜ የሚያዋጣ። እኔ ሁል ጊዜ የምናገረው ነገር መቼ ነው የብሔር ብሔረሰቦች ፖለቲካ ተቀይሮ አንድ ሆኖ ጀዋርም ቢሆን ሌላ ብሔረሰብም ቢሆኑ መቼ ነው ተነጋግሮ ህዝቡ ፊት ለፊት ህዝባችንን ምንም የማያውቅ ህዝብ አሳምኖ ወደፊት የሚገፉት? ለጀዋር ነው ጥያቄ። ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ። አንደኛው ጀዋር እንደተናገርከው ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ ላይ ሰላም እንደሌለ ተናግረሃል። እናም ደግሞ ያለው መንግስት በሴኩሪቲ ደረጃ ህዝቡን መጠበቅ እንደማይችል አስረግጠ ነግረናል። እኛም የምናውቀው ነው። እኔም በተወለድኩበት ባደግኩበት አካባቢ ያለውን ነገር አውቃለሁ በደንብ። ግን ምን እንደሆነ ልጠይቅ የፈለኩት በፊት ወያኔ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በሴኩሪቲ በጣም ስትሮንግ ነበር። በጣም ስትሮንግ በነበረበትም ታይም ታግለን ያን ለውጥ እንዲመጣ አድርገናል። አሁን ያለው መንግስት ግን ምንም አይነት አቋም እንደሌለው አዲስ አበባ ላይ ብቻ እንደፈለገ እያሳየ ሾው እያደረገ የሚኖር መንግስት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ ያለውን አሁን ላይ ያለውን መንግስት ለመጣል ለምንድን ነው ትግል መጀመር ያልፈለግከው? ለምንድን ነው
ጀስት በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንድንታገል የፈለግከው የሚለውን ጥያቄ ነው መጠየቅ የፈለግኩት። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች አሁን ያላቸው ነገር ሁሉም በሚባል ደረጃ ችግር ውስጥ ናቸው። አማራም ሆነ ኦሮሞም ትግራይም አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ችግር ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም ትግል ውስጥ ገብቷል። ሁሉም በየጫካ ገብቶ እየታገለ ነው። ለምንድን ነው ያንን ትግል ውስጥ ያሉትን ህዝብ አዋቅረ ወደ አንድነት መጥተው በሰላማዊ ትግልም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጦርነትም ሊሆን ይችላል። ጦርነት አላምንም እኔ በበኩሌ አላምንም። በሰላማዊ ታግለን ይህን መንግስት ማውረድ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ለምንድን ነው ይህንን ህዝብ ወደ አንድነት አምጥተ ትልቅ አጀንዳ ይዘ መጥተ ለምንድን ነው አንድ አድርገን ወደ ትግሉ ማታስገባን? ይሄ ነው ለአንተ ያለኝ ጥያቄ። ቴንክ ዩ። Hello, I just want to keep it short. I was wondering, like, how do you think peace can be achieved? Is that like overthrowing the government or whatever way that you think is necessary, since peace is the answer in all of this? Gaafii tokko qabaa galatooma carraa naa kennuu keessaniif gaafiin kiyya. Sagaleetu murame asirratti dhiifaman of kolchaa deebii joormama yeroo kannuuf qofa dhageessan gaafii inni gaafate. Daan ingisiifadhu keessa obbo Jawaar yeroo hundaa wanna uummanni kun barbaadu osoo hin taane kan dubbatan dhugaa jirtu lafa kaa'ani. Dhugaan jiru immoo ni beekamaa jechuudha. Nutti toluu baatee dhugaa jiru nutti hima. Akkuma beekamu inni lammataa yeroo sooshaal miidiyaa irratti yeroo fayyadamtan akkuma beekamu kaleessa dura xaa'oon biyyatti rabsamaa jira jedhanii bifa sooshaal miidiyaatiin ani yeroo baay'een hordofaa baay'ee saffisuma dhiifama gaafachiifan jechuun mootummaan kun akka sobaa ta'e ifatti nutti agarsiisaa jiru kallattiidhaan. Inni biraa yeroo tokko konkolaataan biyyi tun ittiin deemaa jirtu qarqara irra geessee jirti. Lukni lama seenee lukni lama duubatti deebi'ee jira jedhee sirriitti ibsee ture. Konkolaataan sun har'a duubatti deebite moo qilee sanitti seentee jirti kan jedhu gaafadha. Galatooma. Thank you. The last question. Hi, I want to say thank you for coming. Very appreciative of the book you've written. Unfortunately, it's not in English yet, so I'm not able to read it. But once it comes out, I'll be sure to definitely get a copy. At one point in time, I was the Oromo Youth Association Washington, D.C. president, and I constantly came into our diaspora constantly conforming to different cultures and different communities. While you won't be able to get rid of conforming in general, how do you suggest we have our own identity here in the U.S.? Thank you. Thank you. Galatoma. Gafi Dr. Baharu Rain Kasa. I think one of the questions is there any position you took that you regret? Or position or decision? Are there decisions that I made that did I make mistakes? Yes, I made a lot of mistakes. But do I regret them? No, because I did it one with pure heart, and I did it after carefully evaluating. If you look at the conclusion part of the book where I reflect overall, what I wanted to do in the book is put things the way I thought at that point. Whether I was in high school, in university, or during the struggle. Then in the conclusion, I try to look back on it. What did I do? Before writing the book, I was kept in Comunicado for about, I think, 2-3 months. During that time, I had an ample opportunity, because the day is long and boring, to look back and watch my life, my decisions, my actions, my speeches in my head. And during this journey, I've made a lot of mistakes. I paid heavy price. I've clashed with a number of people, a number of groups. My conclusion was, yes, there were mistakes. Yes, there was things I said. Probably I could have said it better if I was young, as Yared was saying, if I was a bit older. But given the resources available to me, given the opportunities that were there, I was always weighing my options, right?
I believe if there is 10% chance of succeeding in something, I like to explore it. Also waan jaanii jira Oromoo biratti. Osoo ni beektanii. Osoo barumsiisuu dhaqalaniiti osoo billaa guddaan qalleemu maal jaan. An osoo hin jibba. Yeroo tokko tokko wanni tokko chaansiin successful ta'uu isaa parsantii xiqqaa ta'e illee osoo jiraate gara fuulduraa deemee osoon gara san deeme jechuu waan hin barbaanneef I want to explore those options. So there are positions probably if the resources that are available to me today, when I say knowledge, networks, influences I have today, I could have probably chosen a different path. But given that time, I really don't see anything that I regret. I don't even see anything that I could have done really, really different when it comes to a strategic level. The second question was how much of your positions are informed by President? No, I understood it. I understood it. Let me explain my decision process, my thought process. Say I wanted to do certain thing. I go back to my training. I try to assess the field, the political situation, the community situation, the different situations of my side and my opponent's side. I try to make that as fact-based as possible. But, we call politics political science. It's not really science. I don't know what you studied, but it's not really the hard science you can do in library. Social sciences, we add science to it to compete with the doctors and the engineers. But at the end of the day, it's an assumption. You use as much fact as possible, even that fact would be disputed. After I assess that, then I weigh my options. I also weigh my opponent's options. Then I make a decision. That's why I say I don't regret, because I almost always spend significant time thinking, and writing, then reading again, then I move. Would my assessment be wrong? Yeah. Could it be lead to undesired outcome? Yeah. But for me, the most important is I don't want to miss the step, the process. Based on that, in politics, I study the Oromo history, the Ethiopian history. I study global politics. I base my decision based on that. In the book, you can see, for example, Gafa Hirira Baratota Gorature Dargagoto Ji. I don't know if you guys understand. Remember, child was, I think, a baby. Who was there? Abdi was there, Bona probably. We had this rally in Minnesota. We had a rally here in DC during IOIA. We became popular. So we organized this 10,000 march, 10,000 man march in Minnesota. A lot of people came. And I had a cold. My voice was not there. A lot of people came, and when I came on the stage, by then I've become popular. I was on Paltalk, I was writing, and also a lot of people were cheering. And I saw hope in people's eye, and I got terrified because I was not prepared. I quit activism. I left the youth organization. I went to Oxford. I spent 6 months studying medieval Ethiopian history. That's when I read Kabranagast, Fatanagast, all that. Because today's political thought, conversation, narrative in Ethiopia are highly influenced by what happened in the second half of the millennium, the second millennium. So I try to explore as much as possible. Yes, it's influenced by global politics. Even now, for example, the threats and opportunities we have today are different from that back in the day. Let alone during your time, even during my time, if you take the global and regional stuff. Regionally, back in the day, during OLF days, or during TPLF or APLF days, you can run to Somalia and Sudan and wage armed struggle. Right? Today, Sudan is no more, Somalia is no more.
Even the Arab countries are no more. Back in the day, it was the Cold War. Right? You have the two superpowers competing. One side supports you, the other one fights you. Today, we have one superpower in decline, another superpower coming, but it has not reached yet. So that affects us. But this has also created an opportunity for middle powers. Who would have thought the Emirates, Turkey, Qatar would become such a decisive, if you ask me, 6 years ago, 8 years ago, that Emirates would be a decisive factor in Ethiopian domestic politics, I would have called you crazy because they didn't exist. So I try to base my decisions on past and present as much as possible. Jarsi banka lacha ko dubbate banka lacha dullom numa dullom sa gaafi fi wala loni